2013 dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigalaa federaalatti beellama qabna ture. Maaliif haala yaala isaaniitii irratti falmii dheeratu gaggeeffame. Jalqaba manni murtii olaanaa federaalaa dhimmichuma isaan itti himataman kan laalaa jiru jechaadha. Dhaddachi lidataa haala fayyaa isaaniitiin wal qabatee lagannaa nyaatarra waan jiranii fi hospitaala laandmaarkitti akka yaala argatan ajaja kennee ture. Abbaan alangaa immoo hospitaala laandmaarkitti akka yaalaman ajajni kenname kun sirrii miti jechuun oliyyannoo kan fudhate mana murtii waliigala federaalaa dhaddacha idileedha. Dhaddacha idileetti fudhatee jechuudha. Dhaddachi idileen sunis murtii kenneeni haakimoota barbaadaniin tajaajila fayyaa kennutti yaalamuun mirgaa. Garuu hospitaalli laandmaark spesifaayi godhamee ibsame kun rakkoo nageenyaa waan qabuuf achittis filatamaan ta'uu kanaafuu hospitaalli laandmaark gara Qaallittii deemee iddoo isaan hidhamanii jiranitti akka yaala kennuuf ajaja kenne manni murtii waliigala federaalaa dhaddachi idileen. Kun immoo nuti murtii kana hin fudhanne maaliif tokkoffaa fedhii fi ayyama hospitaalichaa irratti hundaa'a. Hospitaalichis haala isaanii ilaalee deemee rakkoo fayyaa isaan qaban Qaallittiitti deemanii yaaluudhaaf gahaa miti. Meeshaalee tajaajila fayyaatiif oolan gurguddoo sochoosuu barbaachisaa kun immoo waan ta'uu miti. Kanaafuu achitti tajaajiluu hin dandeenyu murtii jedhurras ga'ee ture hospitaalichi. Kanarraa ka'uun dhaddacha jibbaataa mana murtii waliigala federaalatti falmiin gaggeeffame kaleessaa manni murtichaa kaleessuma murtii kennee jira. Murtiin kennes maali? Akkuma manni murtii olaanaa ajajetti hospitaala laandmaarkitti akka haakimatan. Rakkoo nageenyaa ni jira jedhame ilaalchisee nageenya biyyaas nageenya lammiilees eeguun dirqama mootummaati. Hojii guddaa mootummaan hojjetu keessaa kun tokko. Kanaafuu rakkoo nageenyaa jiruuf furmaata kennee achumatti akka yaalaman jedhee dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigala federaalaa kaleessa murtii kennee jira jechuudha. Kanaafuu hospitaala har'a deemuun isaanii sanirraa kan madde jennee yaadna. Kanaaf guyyaa har'aa himatamtoonni kunneen mana yaalaa deemanii lakkoofsaan meeqa isaan? Har'a hospitaala laandmaark seenuusaa kan beekne Jawaar Siraaj Mahammad, Baqqala Garbaa Daakkoo fi Hamzaa Adaana Kaayyeeti isaan sadii. Obbo Dajaneenoo hin deemne? Obbo Dajaneen hin deemne. Mana yaalaatti amma yaala akkamii argatu? Achuma turu moo deebi'anii mana amala sirreessaatti deebi'u? Egaa kan seenan irraa kanas kan murteessu haakimoota isaaniiti. Achitti ciisanii yaalamuu qabamoo yoo ciisanis guyyaa meeqa tursiisaa kan jedhu egaa kun hunduu qoratame booda kun waan haakimoonni irra gahan jechuudha. Yaali argatan kunoo yaala akkamiiti? Kana oduu haakimoonni dhimma isaanii hordofaa jiran isin deebisanii gaarii ta'a. Garuu haala asiin dura ibsamaa turerraa nyaatarraa baay'ee waan turaniif deebi'anii nyaachuun dura hospitaalatti admitir ta'anii haalli isaanii kun sirraa'uu qaba. Ogummaa fayyaatiin tajaajila kennuun jira. Nama nyaata dhiisee yeroo dheeran booda nyaatatti daayirektilii deebi'uu hin danda'u yaada jedhu qabu haakimoonni. Egaa haaluma kanaan wal fakkaatuun yaala kennuuf yaada qaban natti fakkaata haakimoonni. Guyyaa kaleessaa dhaddacha yeroo dhiyaatan obbo Jawaar fa'i qaamni laafee kan mul'atan yoo ta'u sababa kanaanis manni murtii sagalee waaqii dhaga'uuf beellama bitootessa bultii 6tti dabarsee ture. Haala wallaansa fayyaa har'a himatamtoonni argatan irratti ogeeyyii dhuunfaa himatamtoota argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Finfinneerraa. Itoophiyaan gaazexeessootaa fi hojjetoota miidiyaa hidhaman akka gadhiiftuuf gareen mirga gaazexeessootaaf falmu CPJ'n har'a gaafatee jira. Humnootii mootummaa fi waltaatonni isaanii kanneen Tigraay keessa hidhaman jedhee jira. CPJ'n akka jedhutti yoo xiqqaate gaazexeessonni fi hojjetoonni miidiyaa 4 dhiyeenya kana waa'ee walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffame gabaasuuf ennaa yaalan Maqalee keessatti hidhaman. Garee walabni Niiyork keessatti maadheffate kun akka jedhutti dhaabbata oduu AFP, Financial Times fi kanneen afaan hiikan yookaan turjumaan akka ta'an akkasumas gaazexeessonni biyya keessaa guraandhala 27 hidhamuu kanneen maqaan akka hin dhaamne gaafatan dubbataniiru jedheera. Oduu gabaasaan BBC wiixata kaleessaa Maqalee keessatti qabame mooraa waraanaa naannoo jirutti hidhamuusaa BBC'n beeksiseera jedheera. Pireezidaantiin TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el CNN waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin ajjechaa humnaan gudeeddii fi hookkara dhaqqabe jedhamee CNN irratti gabaafame qorannaa walabni akka irratti gaggeeffamuuf gaafatanii jiru. CNN akka gabaasetti namoonni argan baatii sadaasa darbe loltoonni Eertiraa bataskaana Maarameessa Daanglaat kan Tigraay bahaa jirutti dhukaasa banan jedheera.
Yeroos amantoonni ayyaaneffannaarra turan ka jedhu gabaasni CNN kun guyyaa 3 fi hokkara tureen namoonni kurna hedduun dhuman jechuudhaan namoota achi jiran jedhe waabeffachuun gabaase. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa kaleessa jedha CNN ibsa ministirii haajaalaa Ameerikaa biraa humnootii Tigraay keessaa akka ba'an gaafatame fudhatama dhabsiisee jechuun kan gabaase yoo ta'u, Yuunaayitid Isteets dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun ishee nama gaddisiisa jechuun ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa dubbatan jechuun CNN gabaaseera. Gabaasa Amnesty International ammaan dura baase irratti mootummaan Eertiraa fiinsa jedhame keessaa harka hin qabu jechuusaa CNN yaadachiise. Dhimma daangilaat kana kan ilaaleen garuu mootummaan Eertiraa hagammaatti deebii hin kennine jechuudhaan CNN gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo guutuu biyyaa 6affaatti dhaabileen siyaasaa hirmaatan deemsi filannoo dhiibbaa paartii biyya bulchaa jiru jala akka jiru amansiisaa ta'uusaa fi hanqina kan qabuuf akka jedhametti guyyaa siyaasaaf mijataaf bal'aa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo gama kibbaa gama isaan rakkoon jiraachuu danda'a garuu rakkoo hundumaaf paartii badhaadhinaatti gaafatama gochuun sirrii miti jedheera. Filannoon dhufu amanamaa haqa qabeessaa fi demokraatawaa akka ta'uuf wal himachuu dhiifnee walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabnas jedheera. Paartileen kun yaaddoo isaanii kana ka dhageessisan har'a magaalaa Hawaasaa keessatti mana maree walii kan paartilee morkitootaa galmee sirna hojii fi waadaa irratti marii yeroo gaggeessanitti yoo ta'u, boordiin filannoo galmee kanarratti waliigalteen tolfamu rakkoo jiru kan furu ta'uu amana jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Shamarran 279 kanneen Naayijeeriyaa kutaa Zaanfaaraa keessatti butamanii turan gadhiifamanii fayyaan isaaniis ega qoratamee booda maatii waliin wal arguu aangawoonni kutaa ibsanii jiru. Abbaa shamarree butamte tokko ka ta'an Yaakuubuu Saanii akka jedhanitti sagalee intala kootii bilbilaan eegan dhaga'ee booda akka waan haaraa dhaladhe natti dhageessisee jedhan. Komishinarri poolisii kutaa Zaanfaaraa Abuutu Yaaroo shamarran gadhiifaman gammadoo fi fayyaa ta'uu isaanii ilaallee jirra jedhu. Mootummaan deemsa karaa nagaan tarkaanfii fudhateetu bu'aa argamsiisee jedhan Yaaroon. Kanaan ala haalli jiru gadi fageenyaan gara fuulduraatti kan ibsamu ta'aa jedhaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayinn uummata ishee umriin 65 fi sanaa olii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu tallaaluu jalqabdee jirti. Tallaalii isa Yuunivarsiitiin Oxford argatee kaampaaniin Biriteenii fi Siwiidin oomishan AstraZeneca ta'uunis beekamee jira. Kanas kibxata har'aa kan labsan ministeera fayyaa Faransaay Oliver Veeraan yoo ta'an televiziyoona irratti gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame irratti ture. Veeraan akka jedhanitti namni umriinsaa 50 guutee fi haalli fayyaa isaanii rakkoo qabus tallaalii kana akkuma warra umriin 65 fi 74 gidduu fudhachuu danda'u. Faransaayinn biyyoota Awurooppaa hedduu kanneen tallaaliin AstraZeneca raggaasisuu didan keessaa tokko turte. Aangawoonni fayyaa akka jedhanitti tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti ba'ii quubsaa inni argamsiisu yaaliif kan fudhatan irraa hubachuun danda'ameera jedhaniiru. Haala siyaasaa Maayinamaar keessatti hammaataa dhufe irratti biyyoonni miseensota waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa har'a marii gaggeessanii jiru. Ministeeronni Dantaalaa ka biyyootii miseensa waldaa kanaa ta'an 10 gama viidiyoon konfirensii gaggeessan kanaan namoota Maayinamaar keessaa waliin dubbataniiru. Ministiriin Dantaalaa Singaappoor seera tumtootaaf wiixata darbe akka ibsanitti haalli Maayinamaar keessaa waan hamaa kutaa sanatti akka fidu. Waldaan kunis haala jiru iddootti deebisee tasgabbii akka buusuuf dandeettii qabu hubachiisan. Gamni hundi furmaata siyaasaa kan yeroo dheeraa ta'u akkasumas araara guutuu biyyaa Maayinamaariif akka argamsiisan gaafatanii jiru. Qabsaa'onni deemokiraasii leellisan kan Hong Kong hedduun har'a mana murtiitti deebifamanii dhiyaatanii jiru. Kunis yakka laalcha guyyaa lammaffaa lakkoofsiseen ture. Namoonni siyaasaa deemokiraasii leellisan 47 kanneen Hong Kong keessa jiraatan kun seera wal falmisiisaa kan nageenyaa magaalattiif ba'e tuffatan jedhamuun himataman. Hiriirtonni dhibba hedduun seera walirraa fagaachuu jedhu cabsuudhaan deeggarsa qaban himatamtootaaf hiriiruun ibsanii jiru. Dhiironni 39 fi dubartoonni 8 irratti yakka ilaalchi gaggeeffamu kun
sa'aatii 10 caalaa mana murtii fudhatee jira.